garuu aga islaamummaa jedhee rabbii tokkicha amanee itti dhufe danda'eetuma jiraadha. Homaa gochuu hin danda'u. Namoonni ani na cinaa ta'an jedhee eegullee sa'aatii ani isaan barbaadutti sa'aatii na barbaachisan jedhutti sa'aatii na cinaa ta'an jedhee yaadutti of biraa dhabe. Nama baay'ee of biraa dhabe. Garuu aga rabbii tokkicha qabadhee dhufe. Homaa gochuu hin danda'u. Rabbi makiyyaa amanee waan maraa rabbitti dhiifadhee kan jedhan sanillee akka jedhanii akka bakka jedhan san hin taane itti mul'isumaaf rabbii kiyya qabadhee deeme malee. Qormaan hin dhabamu. Tasgabbaayitii yeroo tokko addunyaa irra gaafa jiraattu maatiin adda bahuu miti. Maatii keessa jiraattee bakka ofii barbaaddu san dhaqqabuu dhabuu dandeetta. Gaafa harka namaa jiraattu ammoo isaan lamaa sadii. Seenaa kee yeroo dhagahulleen tarii itti beelottee jirtaa, itti dheebottee jirtaa, islaamummaa kanatti bakka baay'eellee itti dheettee jirtaa jechuun mana kanaallee as teetteellee asiin haalli siin jirtu baatee bakka biraa. Mee waan kana ammoo babal'istee kana kaastu waan barbaaduuf haalli yeroo ammaa Iraan keessatti argamtu maal fakkaata? Tasgabbaayitii itti yoonnoo jettu. Duraan akkuma reef kaasitti hiriyaatti waliin gala ture. Egaa Finfinneedhaa dhufee ishee waliin ji'a tokko caala waliin turre. Ammarratti adduma jira. Adduma kee galta. Eessa galaa jirtan jechuun eessa jiraattan? Asuma magaalaa Roobee keessa galaa. Adduma kiyya jiraadha. Hojiillee homaa hin qabu. Sa'aatii sanitti ishiinillee waan jirtuuf waan tokko waluma qarqaarree goona ture. Ammarratti namni na qarqaarullee hin jiru. Yeruma tokko ijoollee obboleeyyan Islaamaa kan rabbiin naa kenne isaan immoo na cinaa jiraniif ta'e malee kan rabbi tokkicha qabadhee jiraadha malee wanti hin jiru. Akka namaatti namni